Dhaggeeffattoota keenya dhaabileen addawaawii walitti makamuun paartii badhaadhinaa hundeeffachuun deemsa sirna federaala Itoophiyaa gaggeessuu waliin akkamitti ilaalama? Waldhabdeen yaada hoogganoota ODP gidduutti uumame maalirraa madde? Dhimmootii kanarratti oduu gabaasaan keenya Muktaar Jamaal marii gaggeessee jira. Gara sanatti dabarra. Ulfaadhaa galatooma keessummoonni kenna lamaan keessaniyyuu obbo Girmaa Guutamaa fi Dr. Biraanuu Magarsaa Leenjisooti. Maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin isin lameenuu baay'ee galateeffachuun fedha. Baay'ee galatoomatillee Galatoomatis naaf feeruu Muktaar. Tole haala yeroo ammaa kana walumaa gala falaasama eda'amuu akkasumatti ammoo paartiileen walitti baquu dhimmoonni lamaan kun yeroo ammaa kanatti dhimma ijoo siyaasaa ta'eetiin deemaatiin jira. Dhimmi ijoo siyaasaa ammatti deemaatiin jiru kana kallattii ilaalcha mataa keessanii isin lameenuu nuuf kaastu. Dr. Biraanuu affeeruu dura. Baay'ee galatoomii Muktaar. Dhuguma dubbiin kun lamaan dubbii ijoo siyaasa biyyoolessaa ta'anii yookaan ka'an argitu garuu akkas ta'uun qaban jedhee amana. Tokkoffaa falaasamni yookiin yaadamni ida'amu yaadama muummichi ministeeraa akka nama dhuunfatti akkanattiin deemuu barbaade jedhanii lafa kaa'anidha. Walitti makamuun paartiitis immoo dhimma paartii ilaallatudha malee dhimma uummata guutuu hunda guutuu ilaallatu hin ta'u. Haa ta'u malee waan namni hundumtuu bituu qabu yookiin waan namni hundumtuu irratti hirmaachuu qabu irratti haasa'uu qabu jedhee namanuu qaama ilaallatu garuu numa qabaa. Dhiibbas biyya irratti waan qabaatuuf immoo yaadatti kennuu hin badu. Obbo Girmaa. Baay'ee galatoomii duraan dursee caaseffamni paartii biyyattuu caasaa federeeshinii waliin walitti dhufuu yookaan dhiibbaa irratti hin qaboonni jedhu hanga tokko dhugaa fakkaatullee qabatamaan garuu dhugaan siyaasuma practical politikaa keessatti illee caasaan paartii biyya tokko bulchuu federeeshinii jiru sun akka haalaan hojjetu yookaan akka haalaan hin hojjenne godhu akka danda'amu ni beekama tiyooriidha. Fakkeenyaaf amma PPP addawaawii caalayyuu centralizedidha yookaan giddugaleessummaa isaa paartii eegata. Okay? Adawaawiin durii kuniyyuu dimokiraatizim jedheetiin federalizimiin kun akka inni lafa hin buune lafa hin dhaabanne danqaa ture kajechaa falmaa turretu amma essentially kan caalayyuu caasaan paartii amma haaraa sun bilaawaa ta'eetiin arat kiiloodha. Ajajii dabre kamuu biyyattii kallattii kamiinuu akka lafa buhuu danda'u ta'ee caaseffame kun deemeetiin federaalizimii kanas rakkoo keessatti ni danda'a. Mirga ofiif of bulchuu kanas hanga tokko dhiibbaa irratti ni fida jennee waan yaadnuufi ultimately waa'ee paartii wanti baqumaanii kanarra dubbanne. Mee Dr. Biraanuu ilaalchi qabiyyeelee kanneen irratti isin qabdan maali? Sodaan namni qabu kunuu kan maddu odeeffannoo dhabuurra. Dhugumaan qabatamaadhaan maaltu godhamaa jira? Yaadni ida'amuu kun amma fakkeenyaaf the most abused concept. Amma fakkeenyaaf yaadni Girmaan kaase tokko jira akka yaadatti. PP'n addawaayii caalaa centralizedidha akka jedhu. Kun ilaalcha Girmaa ta'ullee amma fakkeenyaaf akka nam tokkotti yaada kanarraa adda ta'e qaba. Addawaayiin actually baay'ee centralizedidha. Addawaayii jechuun TPLF jechuudhaana. Paartileen sadeen keessa jiran sun yoomaa wanni isaan influence godhan jiru waan ta'eef highly centralized. Amma walitti dhufanii paartii giddu galeessaa ta'an malee sagaleen naannolee hundaa keessatti calaqqisu waan ta'uuf addawaayiidhaa wal centralized ta'u jedhee amana. Kun egaa amantaa dhuunfaa biyyaati. Kanaafuu yaada irratti kennachuun sodaa qabnu mamii qabnu irratti kaasuu qofa osoo hin ta'in kana filannoo biraa hojjetu filannoo biraa yaada dhiyeessuu filannoo biraa paartii ijaarrachuun hin barbaachisa. Garuu ibsa yeroo duraatti kennamu kanarratti odoo warri paartii keessa jiran warri yaada ida'amuu kana kallattiin dhiibaa jiran odoo bal'aa kennatanii namni biraa immoo mormii qabnu yookiin mufii qabnu yaada sana erga hubanne booda odoo kennine gaarii ta'a ture. Fuushiniin baay'een an argamu namni hubachuu dhabuurra natti fakkaata. Obbo Girmaa centralizedidha yookaan immoo giddugalummaan isaa gartokkee qofatti kan maqe kan numaayyuu addawaayii caala hammaate jechuudhaaf maali sababni isin ittiin ilaaltan kallattii? Rakkoodummaan isaan kaasanii paartii kan ijaaruuf deeman irra deemaniyyuu
fundamental rationale isaa maali? Centralized insani namni ni didaa jira boolla sabummaa keessa naqee dhokataa kana hojjedha kana godha yoo jalbiidda so boolla kana diigneetini essentially akka ajajii salphumatti deemuu danda'u godhuu qabnaa achirraa ka'uu miti. So tendency kunis maal agarsiisa more centralized ta'e asuma 4 kiiloodha namoo fi jijjigaallee boorana keessallee kaawwateetini biyya bulchuu akka danda'amu adeemsi garas fakkaata. Ifa kun waan hedduu irratti wal falmisiisuu illee danda'u miti. Laakki Girmaa inni wal nama falmisiisa. Ani akka hubadhetti waa lama lafa kaayan adda waa'iin tokkoffaa naannolee yookiin sabaaf sablammii biyyattii hunda nammanne naannoo afar qofa irratti rarra'ee jira. Dimookiraasiin warra horsiistee bultoonni kanaaf hin geenye jedhanii dhiibe. Kanaafuu isaan hammachuu qabnaadha. Kaayyoon tokko. Kaayyoon inni biraan mooyi. Adda waa'ee keessatti murtee yeroo kennu sagaleen uummataa wal qixxee miti. Sabaaf sablammoonni akka lakkoofsa isaaniitti achi keessatti ripireezentiif ta'uu qabanii. Naannoon Oromiyaa miliyoonni 40 fi naannoon Tigraay miliyoon 6 namuma sagaliin bakka bu'uun sun sirrii miti. Demokiraatik sentraliizimiin sirrii miti jedhan. Kana jechuun sentralaayizeeshinii miti ka barbaadan. Sentralaayizeeshinii barbaadu. Akkamitti akka sentralaayizii jettee waan amiin. Akka nama dhuunfaatti akkasitti hubachuu hin dandeenya. Nama fakkeenya hubatte adda waa'een diigamuu qaba. Maaliif adda waa'een uummattoota jedhaa, dimookiraasii jedhaa, uummattoota si nammatu sirna dimookiraasii si hordofu. Kanaafuu diigamuu qaba. Sun immoo bakkatti deebi'uu qaba. Kana jechuun maal jechuudha? Naannolee hundumaa yookiin sabaaf sablammii biyyattii kana hundumaa hammachuu qaba. Akkasumas immoo ripirezenteeshinii achi keessatti bakka bu'iinsi uummataa lakkoofsan ta'uu qaba. Kana lamaanuu hin godha fiippiin. Jawaayirra wayya. Seera federaalaa of bulchuu fi waan waliinii bulchuu self rule and shared rule kan jedhu. Dhaabbilee mataa isaanii qabu naannoleen hundinuu of bulchuu jechaadha qe'ee isaaniititti. Eegas immoo akka federaalaatti dhufaniitiniin walii keessaa gahee isaaniitiin federaala yookaan biyya bulchu. Amma dhaabbileen naannoo diigamanii kan waaltaa waliinii tokko eenyurraa bakka bu'eetiniin of bulcha. ODP ka ture sun duraan OPP ODP of godhe miti. Amma immoo OPP ta'e yookiin immoo PP naannoo Oromiyaa ta'e maqaansa. Malee eessadha achi keessa jiran miti. Dhuguma namni naannoo biraatti dhufee Oromiyaa bulchu jira. Namni naannoo Tigraay dhufee Oromiyaa bakka bu'u jira. I think akka kiyyaatti on purpose for political purpose waan godhame natti fakkaata malee. Diigaman maqaa jijjiiratanii PP keessa galan. Garuu Oromiyaa bakka bu'uu dhiisan jechuu miti kun. Saayinii Oromiyaan uummanni naannoo Oromiyaa lakkoofsa isaa gituun PP keessatti bakka bu'iinsa argataadha wanti guddaan jechaa jiru. Obbo Girmaadha haa kennu. I think PP kun irra gaarii qaba naam jechuun kun I don't think waan itti fudhatamallee qabu natti hin fakkaatu. Lammaffaa OPP hin jiru caasaadha. OPP wanni jedhamu hin jiru. Ka jiru PPdha. OPP waajjira damee PP Oromiyaa keessatti argamu. It's like amma biyya Ingilizitti Conservative Party jira. Leedarii jira. Biyyi sun bulchiinsa caaseffamni bulchiinsa sabummaa waan ta'eef akka akkuma Itoophiyaa kana Scotland kan warra Scootishii, Englandiin kan warra Ingiliziiti. Garuu amma laal Labour Party biiroo isaan Scotland keessa qabu Scottish Labour jedhu. Scottish Labour Party jedhamu hin jiru. Biiroodhuma san akkas biiroo achii qabnu jechuu isaanii. So caasaadhaan OPP waan jedhu hin jiru akkuma amma biyya Ingilizii sani. Kana lammaffaa ilaa warri wanti bakkuu EPRDF kan deeggaruyyuu warra akkamii jenne yoo ilaallu fundamentally warra ilaalcha sarara federalizimii sabdaneessaa qaban kanatti deeggara. Izeemaa fa'a. Okay? Achuma EPRDF keessatti illee paartii Amaaraa kana. Paartiin Amaaraa amata 20 guutuu gaafataa ture waan kana. Okay? Because they are not happy with the federalism, isaanitu ajandaa kana dhiibaatiin argama. Taayimallee isaanitu hambee guddaa jira yaada. Kana wal fixannee yoo ilaallu osoo ta'uu baatee wayyaa particularly federationiin kun aga mature godhee democratically of defend godhuu danda'utti paartileen sabummaadhaan ijaaramanii federalizimii kana defend godhanii ofiin of bulchan akkasumaan deemuun sila gaariidha jenneetiin akkasiin. Tole marima ammaa kanarratti illee fakkeenyaa fi PP'n Addawaawirra wayya kan jedhu gama Dr. Biraanuutii ka'a. PP'n Addawaawirrayyuu baay'ee hammaate kan jedhu immoo gama Obbo Girmaatii ka'a. Asumatti illee yoo ilaalle ilaalcha fiinxaa lama qabateetu jira. Ilaalchi kun akkanumatti hawaasa keessa jira. Akkasumatti ammoo hooggantoota dhaabichaa keessatti illee mul'ateetiin jira. Walumaa gala adeemsa kanaan
garamitti deema maaltu isinitti mul'ata? Obbo Girmaa Guutamaa irraa haa eegalu. Ani wanni falammii irratti barbaadu maali? EPRDF sanayyuu rakkoolee kana hiikuudhaaf dhabamsiisuun ni barbaachisa. Achuma keessatti iyyuu rakkoolee lama Dr. Biraanulleen kaase kana hiikuun osoo danda'amu maaliif paartii haaraa ijaaru waan seeraa jira rakkoon seeraa hedduutu irra ka'aa jira waan kana adeemsisaa jiru. Riskii akkanaa kana fudhachuun riskii akkanaa ta'u fudhachuun ni barbaachisaa waan jedhu malee rakkoolee EPRDF keessa wayyaaneen ofii ijaarsisuun agoobarri sun diigamuun isaa diigameetiin hunda caasaa keessa qabatu rakkoo riskii jiran hiiku akka ta'u godhuun sirru karaa saniin diiguu yaada jedhu nan fudhata. Kanarra darbamee jira amma dubbiin amma PP kun is beyond that rakkoo achi kee jiru hiikutiin dhimma paartii haaraa centralized ta'e more centralized. Yaada amma Girmaan kaase kanarratti aniif Girmaan garaagartummaa hin qabu. Adda waa'ee keessa rakkoo guguddootu jira saniifuu caaseffamni adda waa'ee sun bifa tokkoon jijjiiramee waan xiqqaate waan kana lamaan sirreessuu qabaadha. Waan biraa baay'eetti dabaluun hin danda'a. Garuu kana booda akkam ta'uu qabaa ka jedhu san irratti qaama fakkeenyaaf maqaansaa akkana ta'uu qabaa ka jedhu irratti an akka nam tokkotti murtoo kennuu hin barbaadu maaliif miseensa sii miti waan kana siin hojjennu. Garuu jarri immoo tokkoffaa addarraa gara paartiitti dhufuu wayyaa waan jedhu gabaay'ee waan deemaa ture san fudhataniitti. Paartiilee saboota bakka bu'anii gara diigutti deemanii kan maaliif godhan kan jedhu ayitiin akka nam tokkotti san deebisuu hin barbaadu. Garuu wantoonni bu'uuraa dura kaase adda waa'ee keessatti rakkoo qabatan yoo jijjiiran garuu ana already amma tokko fuulduratti deeman jedhee waan hin amaneefanii akka yaada gaariitti jalqabnu kan immoo hiramuu wanni qabu baay'eetu jira. Anis akka nama dhuunfattu oduun irraa fudhatanii kun akkana ta'uu qabu wanni jedhu baay'eetu jira. Already waan guguddoo kan improve godhan isaan keessatti hafan kan ammoo waan isaan fuulduratti improve hin goone hin jiru. Jijjiiramni jalqabe gaariidha garuu waan hafuun jira jedhee amanaa. Yaanni dhiyoo tana obbo Lammaa Magarsaatiin ibsame kanaan dura keessa haa dubbatamuu malee sadarkaa kanatti garaagarummaan hoggansa dhaabaa gidduu jira namni se'ee gadi baasee ifatti mul'ateetiin hin beeku. Amma walumaa galatti maaltu ta'uudhaa deema sadarkaa kanatti wanti gabba'ee mul'ate kun. Garaagarummaa yaadaa kun maali? Prime Minister Abiy Ahmed gaaffiilee Oromoon amata 50 darban sana keessa gaafachaa ture deebi'anii jiranii jedhee amananii. Dabalataan gaaffiin Oromoo amma deebi'ee jira. Kanaaf gaaffii barootan 50 keessa gaafachaa ture kan dhiibii waan dhibii yaaduu qabnaa jira. Yaadni isa kana. Lammaan ammoo gaaffileen deebi'anii jira. Ammallee deebi'uuf madu jira. Kanaaf waan irra qabsoofu kan ittuma fuufneetiin gaaffilee deebi'uu qaban kan deebisuu qabna yaadu jedhu qaba. Kun kiliilli mul'ata jennoo garaagarummaa. So kun yaada garaagarummaa yaada ta'e akkuma jallee jedhee nagayaan uummatni kan fudhataa jedhu dimokiraasiin dhufan nageenyi eegameetiin kanarra disaayid godhu karaa lamaan iyyuu walitti dubbatanii dhaqanii haala mijeessuu qabu. Yoo danda'a akkuma miidhagina giraawundi qabatanii yoo hin dandeenye gaaffii ofii qabatanii uummata isaan deeggaru qabatanii itti fufuun ni danda'ama. Walumaa galatti adeemsa deemokiraasii garaagarummaa yaaddaa kun akkasuma waan nama yaachisuu miti guddina dagaagina deemokiraasii gaariidha jedhee namana akkasiin ilaalaa dhumarratti galatoma jechuudha. Tole Dr. Biraanuu. Garuu waan amma Girmaan jedhe san irratti I think daayikootomiin akkasii kun odoo jiraatellee odoo bal'isuu baanne yaada jedhu qaba. Maaliif nama fakkeenyaaf akka nam tokkotti Girmaan akkasitti hubatuu danda'a. Ani jarri lamaanuu gaafiin Oromoo akka hin deebinetti amanan jedhee isaan lamaannis wayyaaneen waggaa 27 mirga isinii kennine jettu sunillee Oromoo akka hin deebineen hin aman. Prime Minister kan irratti gaaffii yaada kiyyatti Girma. Prime Minister gaafiin Oromoo hin deebine jedhee amana. Mallatti hin deebisnu kamtuurra gaafii Oromoo deebisuudhaan nu tola. Amma fakkeenyaaf caaseffama adda waa'ee yoo fudhanne caaseffama duraasan immoo caaseffama ammaa kanatu gaafii Oromoo deebisuudhaan nu tola. Wanni jedhu yeroo kan waanis dhaga'eera barsiifame. Kanaafuu gaafiin Oromoo hin deebine irratti garaagartummaan obbo Lammaa fi muummicha ministeeraa gidduu jiru ammas bal'aanatti hin fakkaatu. Akkamitti deebisna mala kamtu deebisuudhaan nu tola waan jedhu irratti garaagartummaan jira jedhamee amanu. Sun immoo jiraachuun isaa akka mala san caaseffama isaa tokkoon akka filatu sin gargaara waan ta'eef. Wanni biraa kanan itti dabaluu barbaade yookiin lafa qabsiisuu barbaade wanni amma deemaa jiru kun baay'ee wal xaxaadha. Akkanuma waanuma obbo Lammaa fi
muummicha ministeeraa gidduutti faa deemu godhanii gadi buusuun sirrii miti. Waan walxaxaadhaa fedhii adda addaatu jira. San hunda uummanni Oromoo ilaalcha keessa galchee fedhii kiyya kamtu galmannaa gayaa. Ka jedhu san irratti fuulleffachuu qaba. Tariiti wanti irra darbamuu hin qabu jettan qabxiin kaastan kan biraa kan sadarkaa goolabaatti laallu yoo jiraate carraadhumaa obbo Girmaadhaa kennee Dr. Biraanutti deebi'a. Adeemsisaa nagaa qabeessa piisuun haga ta'etti geemiin rule of the game democracy haga ta'etti karaan obbo Lammaa Magarsaa fa'aa jedhanillee karaa Prime Minister Abiy jedhullee optionii politikaa jechuudha. Okay? Kanaafuu walitti dubbachuun akka wanni dubbiin namni godhuun barbaachisaadha. Isaan waliin mari'atanii waan siyaasaa waan ta'eef karaadhuma siyaasaatiin akka deemu godhu uummatni immoo kan isa na baasu jedhu keessatti rakkoon hin jiru. Yoo middle ground dhufanii walitti araaramuu danda'an gaariidha. Yoo hin dandeenye illee rakkoo qabu ana. Gama Dr. Biraanutti haa dhufu. Karaa lama laalla. Karaa tokko gaariidha. Yaadan namni walitti bu'uun yaada akka burqisiisan yaadni mo'ataan akka fuulduratti bahuuf carraa bana waan ta'eef akka opportunitiitti yookiin immoo akka carratti ilaaluun barbaachisaadha. Namni kennaa namni hoggaa walitti bu'e namni walitti bu'ee fi yaadni walitti bu'ee waan gargari. Kan walitti bu'ee hooggantoota san miti yaada isaaniidha. Isaan waa hubatan. Immoo gaafii Oromoo asiin deebisuurra moo asiin deebisuu wayya waan jedhu irratti yoo ta'e fedhii uummata Oromoo giddugala godhateeti waan ta'eef gaafa isaan gadi ba'anii of ibsan gaafa yaadni isaanii gadi ba'ee uummatatti ifaan mul'ate uummannis madaalee lakki kanarra kanatu naa wayya jedhee kan wayyu isa fuulduratti baasee kan immoo hani wayyinen jedhamu kan irra xiqqoo duubatti immoo akka turu godha jechuudha. Kanaafuu carraa gaariidha. Sirna dimokiraasii asumaan eksersaayizii goona. Garuu walitti bu'iinsi kun gara dhuunfaatti yoo deeme, garee ijaarratanii gara walirra duulutti yoo deeme, kana duras waan akkanaa qabsoo Oromoo qancarsaa ture waan ta'eef waan kun gaarii miti. Kanaafuu hooggantoonni kun waan kanarraa dhaabbatanii yaada qaban akka yaadatti dhiyeessanii akka uummanni bitu, akka uummanni baru, akka uummanni karaa sirriirra deemu godhu irratti yoo fuulleffatan carraa gaarii nu uumuu danda'a. Qaamni adda addaa paartii keessa jiranii mormitoota warri ta'anii waan dhufu kana hubachiisuudhaan hojjetuu danda'a. Maaliif jijjiiramni kun akka fuulduratti hin deemne warri barbaadan waan kana irratti olola godhuudhaan paartii keessa ta'uu danda'a. Warri sodaarraa qaban yoo waan kun jijjiirame bakka kaleessa turre kan irraa kaasaa rakkoon irratti uumaa waan qabnu nu dhabsiisa warri jedhan kana irratti waan adda addaa oofanii akka waan hangaa'onni walitti bu'an walitti araaramuu hin dandeenye fa'aa fakkeessanii uummatatti dhiyeessuudha. Uummanni akka jijjiirama kana fuuldura dhaabbatus godhuu ni danda'u waan ta'eef uummanni keenyas dammaquu qaba. Hangaa'onnis immoo yaada isaanii bifa tasgabbii qabuun walitti dhiyeessanii wal mormanii yaadni mo'ataan akka fuulduratti bahu godhuu irratti hojjechuu qaban jedha. Ulfaadha galatoomaa keessummeenni keenya lamaan keessaniyyuu Dr. Biraanuu Magarsaa Leenjisoo akkasumatti ammoo obbo Girmaa Guutamaa gaafiif deebii kanaaf yeroo bal'aa fudhattaniitiin waan waliin taasiftaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin isin lameenuu baay'ee isin galateeffanna.